Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadda viidiyoo gabaabduu haga summunii geessuu qabadhee isinii deebi'ee jira. Sababni isaas baay'een gammadee jechuudha. Isinis akka gammaddanii fi kan qabadhee isinii deebi'ee jechuudha. Gara viidiyoo kiyyaatti osoo seenu dura warri chaayinaalii kanaaf haarawaa taatan gara maatii keenyatti dabalaman isiniin jedha. Wantoota xixiqqishuu daqiiqa xixiqqoodha kanaan isin biraan gahu innis ammoo warra kan isin fayyadu qofa jechuudha. Kanaaf subscribe gochuudhaan akkasuma like comment jalatti yaada keessan kennachuu hin dagatinaan isiniin jedha. Ishee obboleeyyan kiyyaa oduun haga summunii geessisuun hin jedhu oduun haga summunii geessu gatiin tikeetii baay'ee isaa gadi bu'ee jira. Isa qabadhee isinii deebi'ee jechuudha. Sababni isaas baay'ee dasinee baay'een gammadee. Kanaaf hundi keessanuu akka gammaddanii keessattuu warri ala keessa jiraattanii kana yeroon jedhu kan beeruutiin isinitti himaa jira jechuudha. Keessattuu warri ala keessa jiraattaniif guddaa isaa isin gammachiisa jechuudha. Warra mana madaamii jirtaniif illee isaantu isinii mura. Gatiin tikeetis yoo guddate isaanis of jibban sila ta'eef malee haga nama isin rakkisu akka warra ala jiraniitti jechuudha. Warra ala jirtan bakka gammaddanii kaleessa illee oduu gammachuu wayii isin biraan gaheen jira. Kan itti aanee ammootiyyuu kunoo kaarraa kunis baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Gatiin tikeetii $339tti gad deebi'ee jira jechuudha. $385 ture. Baay'ee buusee jira jechuudha. $339tti gad deebisee jira jechuudha. Kanaaf immoo xiyyaarri asii sirriitti deema jechuudha. Sirriitti deema biyya kamirrayyuu Beeruutii gara Itoophiyaa sirriitti deema jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu carraa gaarii isinii haa ta'u. Warra ala jirtan hundi keessanuu baga gammaddanii kan keessallee baga gammaddanii jechuun mana madaamillee kan hojjettan. Walumaa galatti gatiin tikeetii yoo gadi bu'e osoo fuula mariin minaamin osoo akka hin jejjedhin isiniin muranii isin galchan jedhee yaada jechuudha. Keessattuu gammachuu kan ta'u warra ala jiraattaniif jechuudha. Ofii keessanii itti yaaddanii waan kafaltaniif jechuudha. Hundi keessanuu carraa gaarii isinii haa ta'u. Karaa gaariin isiniin jedha warri galuuf karoora qabdanii warri karoora irrallee jirtan Waaqayyo gooftaan karoora keessanitti isinii haa guutu. Viidiyoon tanuma hanga viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'utti immoo nagaan naa tura.